anamma warra darbeef bo'aan jiru. Warroota hammaafan bo'aadha. Aloota hammatu uzriin argiinii fi harman baasiin dhufaniifan bo'aa jira. Jaroonna mana arabaa keessatti akkan taane ta'aa jiraniin fan bo'aadha. Gimmaashni isaanii dallaalaan ulfeessee achas ergaa jira. Koominitii keessatti yeroo hundumaa na waamu. Ulfa baasisu. Eenyurraa ulfoofte. Kadhadheen nan gaafadhu dallaalaarraa. Isa nu ergeerraa. Eenyurraa ulfoofte. Irsa madaamiirraa. Eenyurraa ulfoofte. Ilma madaamiin na daffaree dubbachuun sodaadhe. Guyyaa lama dura ijoollee sadiin baaseen mana arabaa keessa. Ijoolleen keenya mana arabaa keessatti dhumaa jirti. Warra kanaa boodaafidha malee kan nun bo'uu qabnu warra darbaniif darbeera. Gaayilaadhaanis milkaa'an jirru nun. Deenyes guddifataan jirru, qaraasifataan jirru, tamaarsifataan jirru. Gubaa keenya eenyutu nu argaa? Haadhatti mannu. Moo abbaatti manna, moo obboleessa, moo obboleettiidha, moo firadha, moo biyyadha, moo eenyutti manna. Ustaaz Raayyaa Biraannaa gaha je'een ji'oota jahaaf bo'aan jira. Ustaazota meeqa walitti gurmeesseetan sii mariisisna, sii dubbisna, sii finna naan jedhan namni deebisee sagalee koollee na dhaggeeffatu hin jiru. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhagaani. Ijoolleen biyya Arabaa qalbiin qabdu. Ijoolleen biyya Arabaa naman dhageessu jedhanii nu tuffatu malee ijoolleen biyya Arabaa maal taate jedhee namni nu dhaggeeffatu hin jiru. Mee Ustaaz Raayyaa barri kun bara keenya haa ta'u. Bara kana nu milkeessaa, nu dhaggeeffadhaa, nu mariisisaa, nu gurmeessaa. Ustaaz Raayyaa nun jagnadha. Nun dubartoota sabrii qabduu fi dubartoota cimtuudha. Hamma garuu of ta'uu barbaadaa jirra, of argachuu barbaadaa jirra. Hamma har'aatti nun ofiif hin taane, ofiif dhagaa taane, namaaf daabboo taane. Hamma immoo ofiif daabboo ta'uu barbaanne. Yemadaam qimam nun je'ani. Nun kororimaadha. Nun xuguraas mudii moo naccas mudiidha. Fuudhanii yemadaam qimam nun je'ani. Jedhan miti hamma immoo madaamii mataa keenyaaf ta'uu barbaanne. Ofiif madaamii ta'uu barbaanne. Algaa abbaa manaa keenya, algaa abbaa manaa isaanii haa afani. Misaa iqaa ijoollee isaanii haa qopheessani. Hamma har'aatti algaa madaamii afaa jiru. Algaa isaanii afanne. Misaa iqaa ijoollee Arabaa qopheessu malee misaa iqaa ijoollee isaanii qopheessine. Ustaaz Raayyaan dadhabne. Chaansii hundumaa keessaayyuu baaneerra. Kanaa booda deenya. Kanaa booda tamaarsifannaa. Kanaa booda qaraasifannaa. Okay, warra dhufaa jiraniif immoo warroota hamma dhufaa jiraniif immoo aspaaltii haa taanuufi. Daabboo haa taanuufi. Haa milkaa'ani warri dhufaa jiran adaraa keessan Ustaaz Raayyaa. Yemadaam qimamiin haafuu madaamii haa ta'an. Waggaa 5 waggaa 3 hojjettee haadha manaa haa taatu. Haadha suuqii haa taatu. Haadha of ta'ummaa haa taatu. Tasfaa kutanii ijoolleen keenya yaa Ustaaz Raayyaa. Anumaa tokko siniin hin jedhu. Nu gurmeessaa, nu ijaara Rabbii gaditti, nu sassaabaa. Maqaa keenyaan baankii ta'u nu banaa. Maqaa keenyaan diinagdee keessa nu gashaa. Nu ijaara, nu jagnadha, nu ilaalaa waggaa tokkoof lamaaf taarikii hojjennee sin agarsiisna nu. Ijoolleen biyya Arabaa nama amantuu dhabde malee, namatti kennattuu dhabde malee, nama ishii milkeessuu dhabde malee ijoolleen biyya Arabaa milkaa'inaaf qophoofteetti, kutatteetti amma. Galatoomaa isinitti hin baay'isu. Magaalaa Riyaadirraa, maqaan koo Munaan jedhama. Magaalaa Riyaadirraati. Dhaleen guddifanne. Milkaa'ina keessa. Amma sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Duuduu ana sagaleen kee dhaga'amee duuduu? Ammoo ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama amma jedhe. Arrabsaa jiraana. Taarikuu jedhamu mucaan kuni yeroo na arrabsu laayivii irratti maqaa koo meenshin godhee na arrabsaara. Suuraa koo gadi deebisee jechoota baay'ee viidiyoo qullaa jedhaniituma dubbachuun seera Itoophiyaatiin seerri beera tokkuma jiraatee dhiisee namni sun seeraan nama gaafachisa baay'ee akka Itoophiyaatti. Jecha sana naan jedhaa tureera
ituu arguu mana ofii keessa kaa'uun seera Dubaayin akkamitti ilaalama tokko. Lammaffaa dhowwaan ture namni da'uun dhowwaa ture viidiyoo sana kaas jennaan kaasuu dide namni kun Taarikuu Masfin kun namni Jimmaa Lij ofiin jedhu kuni dheengadda sanii na arrabse maal ganaadhanni isa waa isaa akka hin kaasne tokko mammaati sun hin barbaachisu sanaasittis kaasuun barbaada. Abdii kun nagaadhuma barbaadna akka isa di qoy inni fi inni ndawum salphaadha ችግር የለውም inni ndawum salphaadha inni kan kootiif kan isaa. Nama mana ofii keessa kaa'ee akkanatti na arrabsiisuun seera Dubaayin akkamitti ilaalama amma maaliifi ani kan ani maddu nama mana ofii kaa'ee kan na arrabsiisaa jiru tokko Taarikuu Masfin kan si galee gurbaa sana kan mana ofii kaa'ee qallabaa jiru intarneeta kennaafii jiru nama kana seerri Dubaay kana maal jedha naaf deebisu sagaleen isaanitti dhaga'amu sagaleen kaasa. Arrabsaa jira isa ammaa kana ani amma Jimmaa Lij maalan siin jedhee kee biroo amma isa kana kunoo bas laayifii galee nu arrabsaara biroo badaa hin bareedu. Kanaan dura sitti mee amma sitti mee nama ammaa walitti muuta. Yaada abdii kana deebisu Mubaarikii waan hin gaafadhu qabaa. Ani dhuunfaatti. Innaan abdiidhaa waa deebise utuu abdiin dubbateen immoo Ahmadiin Mubaarikiin biras tureera waan ta'eef Mubaarikii waan hin gaafadhu qaba jechuu barbaadeeti. Waan amma abdiin siin jedhee sinna arrabsiisaa jira sii walitti bu'ee ture afaanitti darbitee turte kanumaa wal qabsiisee mana kee keessa seera Dubaayin akka waan jiru kaasee ture. Sin gaafadha siin jedhe waan ta'eef Taarikuun yookaan Jimmaa Lijiin deebisiif abdiidha. Isuma nagaatiin jechuudha. Ayyee rakkinaan qabu. Tokko mucaa kana amma miti kanan of bira fide kanaan dura Mubaarikis hin beeka bakkeetti gatamee naan of bira fide beeta. Ogdeen of bira fidu waanan of bira fideef hin qaba yaa manjaa fiqaadee minaa jedhama dhaqee galmeessuudhaan mokkoriin ture ta'uu dinnaan deebee deeme mucaan kun jarri Mubaarikis harka keessaa qabanatti fakkaata akka inni hojii galu goonee hojii eegalee bakka hojii sana irratti immoo anis hamman danda'u dhaqee ala 2-3 orderii baasee fi akka inni hojii hojjetu barbaade maastariin galchine. Sappoorti godhu. Irran bilbilinaa Sharafuuddiin galchaati irran bilbilinaa. Sappoorti godhanii an kanan barbaada akka inni hojii hojjetu achumaan ijoolleen immoo dhaqxee orderii jalaa baasaa orderii isaa sana kaansel jalaa godhaa ture beektaa. Anis baay'ee Aleeksitti yoo himee akkuma kana gastirra gallee haasofnu nu dhaqaati gidee birrii mucaa kana hin gargaarinaa jedhaa jirtu gidee inni immoo hojii eegalu dhaqaati bakka hojii irratti sappoorti godhaa ijoolleen akka jedhaa jala kaan. Sababni isaas mucaan kun ammoo yoo achi gadhibee numa rakkisa waan ta'eef beektaa Toofiqiyyuun beeka waan ta'eef akkas jedheenyaa mucaa kana kaansel jalaa godhaa achi baasan. Bakka hojiitii namtichi naree bakka qodaa order godhu 15-16 order godhu dhaqee abiyyitti order godhadhu gidee hin beekaga gidee orderii immoo karaa kiiloomeetira 100 kiiloomeetira 80 deema makiinaan gidee dhaqee achi ga'u silkii jalaan kaasan sagaleedhaan immoo waa baraa jedhuun mucaanisuma kana aaree hojiidhaan namtichi sun aaree ni beektaa gideen hojiidhaan aari'amu karaanis kanaan dura kan ji'a tokko kaffalame sunis nama arrabsu kanaan duras nama arrabsa hin beektu mucaan bicuu ishee rakkina qaba gorsinee irraa gideet lafarratti gorsitu ishi jedha mucaan gideet immoo bicuu ishee biraa deemtee dhaqee mucaan tiktok irra galee waa biraati haa ta'an tabeeta bicuu sammuu isaa tuqamaadha hin beektu abdiis kanaan dura arrabsaa ture miti amma baay'ee anaaf inni walitti buneedhaaf hin fakkaata moo beektaa wantichi waan ani isaan arrabsi jedhee fakkaata itti meera Mubaarikittis bilbilee meera abdii isheenittis bilbilee meera mucaa kan yoon ammaa sii kee gadi baasee gate maal godhama eenyuun ni fuudhu namni immoo argaara beektaa miidiyaa irratti argaara waan ta'eef namni mucaa kana ofitti qabatu hin jiru maal goona hojii galisi jennaan hin galu jedheera jedhee nama danuu duuka naasaa ture mucaa kana gargaaruudhaaf hin fide sirrii kamni immoo mucaa akkasii kan of biratti qabdee gargaaruun sirrii miti yoon naan jedhe okay
karaa seeraatiin nan adabama rakkinan qabu. Gaafii abdiitiif kana yoo gaafiin sirriitti siin deebine abdii camarallee halu nagaa. Okay, dhaggeeffadhu. Mucaan kun suuraa koo gadi garagalchee arrabsaa jira ilaalaa jirta. Kanaafuu itti gaafatamummaa dhufu fudhatta. Itti meera baay'ee abdii dhiisii kaasii dheer namni biraas Hin fudhatta itti gaafatamummaa dhufu fudhatta. Amma kana goon. Amma kana goon. Wayitu jira. Akkas goon abdii qoo itti gaafatamummaa fudhachuun duratti waan jedhuun jira. Manaan si baasaa nama fakkeenyaaf abdiis ta'e nama fedhe narrabsin suuraa namaa fayyadamtee. Dhiifama guddaa tokkumma dhiifama dhaggeeffadhu. Yoo barbaade aduu Ahmadiin katidaara eebalxibbinyi waan jecha bultii koo diiguu dubbate Ahmadiin si galee annama bultii qabu warahmatullahi wabarakatuh. An baalagee bultii koo diiguudhaan irratti dubbatte an ofirratti nama kan kabachiifadhe. Abdii Habibi. Al tokko mi abdii obse. Arrafamuun utuma waan dhugaa kaane ijoollee bareechinee ilaalaa jirra miidiyaa kanarra bareechinee ilaalaa jirra mucaa kana yoo ta'e jedhe mucaan kun mataan nagaadha jechuuttis namni liivii banatee nama arrabsu erga jiraatee mataan nagaadha jechuudhaaf mataan nagaa miti jechuudhaaf ragaa guutuu qabaachuu dhabuu dandeenya. Mucaan kun namoonni ni arrabsanii jiru namoonni itti yoo dhaqxe akka nama dhuunfaa kootiitti baay'ee gorsaan ture liivii irratti lakkoofsan isa bira dhaqe anas na arrabsa. Ijoollee namoota isa gorsanu dhiisi wanti kun sin fayyadu ijoollee isa gargaaranus ijoollee isa hin gargaarres bareechee arrabsaa jira namni inni hin tuqin hin jiru. Eshi mucaan kun namni hundinuuyyuu intinaa ta'ee jira amma eejumaa lijii kana hin beekwani viidiyoo mummuramee deemaa ture wayi barana isa jarree abdiidhaan walitti bu'anii jedhan argeen ture. Anas ta'u sis ta'u namni tokko bakka mana kan kee taa'ee na arrabsa taanaani itti gaafatamummaa kan qabuse. Ati arrabsi jettees dhiistees namni tokko bakka tokko taa'ee bakka argatee da'oo wayii argatee mootummaan tokko biyya isaatii baqatee mootummaa biraa wayii bira dhaqee gaafa intinaa fudhatee jedhee bakka inni jiru sanatti itti gaafatamu inni baqateera waan ta'eef. Kanaaf danda'amaa taanaan Jimmaa Lijoo ofirraa mucaan kun namoota hedduu ijoollee maqaa qaban feemasoota haa ta'u maalis haa ta'u nyaatee fixee jira. Mucaan kun mataan isaa nagaa mitisa jedhamu kanaan hin fudhadhu. Kanaa jennaan mana kan kee taa'ee kan nama arrabsaa jiru yoo ta'ee jedhee 100% na biratti itti gaafatamummaa kan fudhatu si. Maaliif jennaan mana kan kee jira waan ta'eef situyyuu nyaachisaa jira waan ta'eef mana kan kee bulaa jira mana kan kee jira. Mucaa kana eessatti hangata kan jedhu yoo ta'e namni nama ofitti qabu nama gaarii ofitti qabu malee nama badaa ofitti hin qabu. Nama kana eenyu hanga danda'amaa ta'etti namni waggaa 2 fayyaa ta'eera miidiyaa kanarratti Ahmadiiniin kana gargaaruudhaaf. Namoonni hedduun gargaaraa turan hojii galchuudhaaf yaalaa turani. Namni tokko bakka dhaqee bulee nyaate dhuge qabaannaan jijjiirama boriitiif intinaan ta'u namni irra dhufu jiraannaan jechuudha. Kanaaf jennaan ana abdiin hiriyaa kooti. Gaafa abdiin arrafamu lafaa kee gaafa arrafamu na dhukkubuu danda'a ta'a akka hiriyummaatti akka jimmummaattis akka ormummaattis namni nuti walitti dhiyaannu tokko ka'ee gaafa arrafamee jedhu nu tuquu danda'a. Namni sun da'oo wayii godhatee gaafa immoo bakka taa'u taa'ee achii dhukaasa namatti banu isa bakka biyya isa keessa taa'e dhukaasatti banamu sanatti itti gaafatamtee jechuudha. Kanaaf jennaan danda'ama taanaan mucaa kana of biraa baasee yoo dhowwuu hin dandeenye mucaa kana of biraa baase. An akka obbolaa tokkottan sitti himaa wanti ta'aa jiru kanuma abdii ammaaf. Tokko isu galatoom tokkummaa al tokko hundi keessan miitii naa godhadhaa. Taariku miitii irraa kaasan tokko. Taariku qofan barbaadu. Taariku kan gootiif kan keetti deebina. Gurbaan kun jecha tidaarii koo hiiku jecha gaa'ila koo diigunaan jedhe waan ta'eef mucaa kana yoo ofirraa baaste ofirraa baafte. Yoo ofirraa baasuu baatte uummata nama 6,000 jira sagalee adii kan godhadheera sis isas qixxeenii madhasiitu nyaachisee na arrabsiisaa jira. An xumuradheera baalagee bultii koo diigunaa arrabsu kana taa'ee dubbadhu galatooma ulfaadha. Abdii deebii. Abdii deebii. Qoyal tokko. Abdii ilaal waa tokkitti walii hubachuu qabna. Walirraa dhiibuu qabna. Afaan nu baasuu jaran. Baafadhuuti garuu wanti walii hubachuu qabnu wal hubachuu qabna. Ilaala gabara tokkoffaan isaa qinaara otoo dhimma chuma keessaa bahee yuuratti tolaan. Isuma dhuguma. Akkuma keenyaa obsayyuu hin qabu yaabdaan otoo keessaa bahee lamin mucaan lakkafamaan kun ammayyii eegala.
أنا ما فرطت نيسو ننجي Kan namoota Oromoo walitti namoota muwaarii dhalma ni muti kan maasa ishee bukan Indigenous. بوس درا kan namoota Oromoo Simbusa. Dhugaa rabbi بوس أنا simbusa. بوس جدي شباب Simbusa. أجا تكما أنا بوسيتي أن ديمين نقل سيتا مجاكنا تكما ما تكستمو أبديني سي تكوسي موشن تيجرا ديمين مو واي Abdiina بولتي تيجالي deebisee amma ishee dhugaa deebisee. واي بولتي تيجالي لا كيف أبدي والله ما ديمتي أنا يون نيم نتا بدا أريجرا أنا يون نيم أنا نفسي أبدين سيجالي لغارة ريادا يجي مالجيرا نيجاتي روجر والتبوانو سلا والتبوانو تري غربتشنا أرياتي سيجالي أنا أمدينو أرياتي نان والتبوان ماله تونغا فسنا تايجرا دي أبديني في جمالجي والولو تري لغارة بيدو بتشولا في أما أبدي وانا سردة سيمبراتو تا أمديني أملا أمدين نمنة على بيكونجو أما كيجيباس جمالي لا كيفدارا كيجيباس رجسي تكوسي يسوع بكرة فنجالة دان أما كيجيباس كنا كوجا مريلا غاف أنا ولولي نمنينا برتا هنا ولولي جري ورب الكعبة إنيون ولولا ما تساعدين ولولا أن ما تكوفي أسرة ما تجيجي ما الغوتي كنا غوتي ناتي تادو ددا مالين بيفيرو تشيسي فيرو ديمي فيرو كاي نلالا تواي مانا نما مانا كيس نو جنجرات بيجي چلو نمنو جنجرات مو كوماتم سيغالي خيروتي سجولة نو جنجرات نجرو سودان تجرو إسحاق زينو سنوتي لا إسحاق زينو سنبيكا أن يا أباك نانجلو مانا كيس تنامان لفاك أنا هودنا قبول أخي مانا خوتي توكو جي ركون نما إني بلا قواتو يا جمالي جي تونتا فردو داوو كنترول غوچو ناندا غارو أكن يابتو نمبيكا دي بيه يا جمالي جين أمر دينين إيسي جدي دوي يا جمالي جينو ما يغالا فكينيا غاوا ماستر شرف ديا رابسو مالي ورس تنان أن ديمان جرو ديمان ونجري أنا بوركو يرونو ديمني نه بكا كسا دكينو غنّا ديبسي مانا تيكالتو بربادة دونانجري تيكالي مانا تيكالتو بربادة دونانجري إسو مالو مانا ريفت ماي فريفت بيتا soda de kasher motre ke soda tera fe galu da ta mana satti mon debi ammo ne ke jale gurbati kana yon kabale gadi be u na rukute warra o jinna rukute de iya yon nisi kan kam nan qaban gun ne minam sera sanate akuma ta tar ramadanin kadde ko ramadan fashion ramadan je gurbati na danga dar besetti mana ke sa ganna base ke gadi be jinnani edeti kal to barbade do nanje foto kadne de bisina rab sara ko mo andu bartiyo braqaba ofitina furjede kadengese ramada etkenno kesaaba bar amma mana namma juru kana tolus tolu batus sababi samana gadise ban rufe wifi qaba alkan arrafe jira foki gutu khase ribachuda wifi balate live ila namar rab se fite man jena polisi dawlani amma na gadisi fami waluma galatti amadin nama bira jiru cubbun ajada nama bira jirus matisas indagaw gawa arrabaye gali rakkoon immoo maayinni namni bira jiru yajin maaliif dhowwuu hin danda'a. Dhowwuu yoo mori dee'u shanyoo danda'a kanuma la. Dhiisi jechuudha. Diree miti shanyoo kanuma. Okay, abdii geetaachoo ammaatti shirnaa godhaa wal hubannaa kee ilaa waliitu jira beeku iluun gastiirra jira naa galchaa moniitarri ilaa namni argeen kee iluu gastii irratti isuma natti fakkaataa galchaa ilaalaati. Mubaarak waa tokkotu jira beektaa waan baasee dubbachuu naqa qabaa jiru. Eessatti kenna ilaa isa kanas miidhuun barbaannu jechuun waan nagaa buusuu dandeenyu mucaasa jimmaa lijjiiru kana deebii obboleessoo ani hin beeku Mubaarak nama kan. Wallahi hin beeku. Abdiin irra beeka malee. Tokkee siin gabaabsa ya jimmaa lijjiitti wal maalan jedhanii walitti dhaanna beektaa naada wala. Abdiidhaan wal loluu jara eengadda gaafa jara wal lolanu gidduu galee walitti dhawuu ka'ee natti mufataa laata abdiin jedhee kun obira wattan dubbadha jimmaa lijjii biratti natti mufataa ammoo jedheen dhiisee wallahi da wale motaase jechuudha. Har'a yeroo abdiin rafame jedhu footoo isaa argeen fiigee dhaqee amaddiin hin jeen taphachiisaa dhaqeetanii qaame kaasii biyya kanatti wanjalaa footoo namaa gad deebisuun bukkirinnaa zorbalinna jedhu anas bilookii fuudhee akkaawuntii godhaman jechuudha. Bilook ofirraa godhee uummata irratti nama kubbaa dhibba fudhate na geggeessi. Achuma jimmalii walee ilaa mucaan kun gaarii hojjetaan jiru si'i jedhama Ustaaz Zamzaan Baranan jedhee ilaa waan inni citiin keessaan itti jechuudha. Ustaaz Zamzaan Baranan namoonni bira taa'eeru naa rabsiisaa jira jennaan lakki mucaa miskiina deessirraa dhawwe amma kana fakkaataa jira yoo inni siin hin bulle obbiraa geggeessin jeenna kunoo amma sanna wal jechuudha yoo siin hin bulle nama ammaa wal laltaa miti obbiraa shanyee hin jedhin shanyoo baqqaalaan jedhe shanyee hin jedhin kunoo la yoo barbaade gadi ba'ee aboo gaachee.
kana. Okay, amma sirratti mucaasa kanas xiqqoo ani sajimmaa liji jettan kana gaddan Kanaafuu haala abdii wajjinii waan deemaa jiru kana abdii nama miira keessa jira waan ta'eef mucaa kanas tariiti ilaal biyya sana keessatti seerri anas taa'ee namni footoo kan koo galabaxee na arrabsee jennaan as taa'ee hanga namni kasasamuu danda'u nan beeka bareecha biyya sana keessatti. As taa'ee jechuudha biyya kana keessatti achi keessa taa'ee immoo namni mucaa kana